طيب كم تين تاني سدال يا أنت يا ربي يا Rarraa dhibba shan siifin kanna. Waan jimaatuun geessu dhibbuma shaniin qaba gaammanni na ajjeesu jiranii. Ati dhibba shannaaf kan ni taame. Anatti godhe sitti godhe. Sheekha shayxaan anaatu ishii qabee jiraate kottumu. Noolaan lafarraa hin si dhabamsiisaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota maatii chaanela koo jirtu nageenyi badhaadhaa baga jiraattan daawwattoota hordoftoota keenya. Namitti akkuma harkaa turtan baay'ee takkanii miidhamte mana yaalaa geesseeti mana yaalaa jirti. Wanti inni ol deebi'eef intala dheengadda dhufte san dhufutti jira itti na bilbilte. Yoo nama nagaa taate saadaa fi ijoollee biratti dhiitee gara namitti deemuuf namittiinis xiqqoo wayyooftee jirti. Amma deemee namitti ol deebisuuf deema. Hagasitti saadaa bira mucayyoo tana kaayetiin akkasitti deemee isii fiduu deemta otoo keenya. Kanaafuu mucattii hanqa isin dhuftu. السلام عليكم. Waalaikum salaam. كم نجح؟ Nagaan. طيب Ta'e. Viidiyoo maru jira. مالف مرت فيديو. Viidiyoo wanti inni maruuf akkaan asitti ijoollee saadaa fi ijoollee biratti dhiisee deemuuf deemu viidiyoo maru jira. Isillee dhaqeetti fiduu deemama. Wayyoottee jirti. Duraan dursee maqaas waliin barree eessarraa hin dhufee jettees waliin sirriitti wal gaafatan jiru. Girrigirriirra turre maqaan keenya. مكان كي مستريان عندني بكين رادو في سعودي Mustaaraa sin jedhani suudiraa dhufte. Mee waan dhufteef adda babaasinitti. wanni dhufee fi yeroo hedduu isin hordofuun ture akkaataa haala isin irra jirtan laaleetumaan dhufe. Haala ati keessa jirtu ilmaanii fi haadha manaa wajjin hedduu jireenyis jeeqamaa ture laaleetumaan dhufe. Numaaf jecha suudirraa kaatee dhufte moo dhimma keetiif dhufte? Ilaa dhufaa dhimma kiyyaaf hin dhufe osumaan dhimma kiyyaa dhufu yeroon akkatti argu bas na dhagayameetumaan dhufe isin bira. Nu gargaaruu dhufte. Gargaarsa biraa isin gargaaruuf hin dhufne isuma saniin cafaqajeen dhufe. Caccafaqee nuuni gaa. Itti xiqqaate hin geenyeef. Maal caccafaqamtee mana yaalaa jirti? Anis yaalchisee asitti deebisu. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya ati amma saadaa bira ta'ee ijoollees jabeessi saadaa akka isin asii gadi hin baane. Ni saadaan haala hedduu ammaataa keessa jirti. Mataa kiyyaaf illee ni sodaadha nama sodaatu irraa yoo na cafe hiiteewu. Maal wayyaree waliin deemna? Maal irraa sodaatta? Laa ni sodaadha. Ni sodaadha. Namitti utumuuf hin dhufeette maal sodaatta? Sintuu itu kalaas hin tarmu. Kunoo isin tana sintuu itu. Laa ni sodaadha. Laa ni sodaadha nama. Kalaas wanti dhuftee maalidhe? Nama hin beekne ni sodaadha. Wanni nu gargaaruu dhufteef maali? Deemree firraa kastaana? Wanni isin gargaaruu dhufe isuma san cafaqeen haraboo barbaade malee ni sodaadha nama hin beekne. Deemeetiin namitti gara asii ol deebisa yaalamtee jirti. Wayyooftee kanaaf ati amaanaa sitti haasaaf. Laa ni taa'u ni sodaadha. Kalaas narraa deemka akkas taana? Sirraa deemu miti bar dhimmini namicha dhimma intalaati malee anni sodaadha nama hin beekne biratti na dhiistee akkamitti deemta kophaa mana keessatti namtittii takkittii qabdetti akkas goote yoo na qabdees keessatti eenyuun na harkaan baasan. Kalaas narraa deemu. Xayyib akkamittiin ta'a akkanatti akkamittiin taa'ee xayyib akkamittiin ta'a ni sodaadha. Maaliif hin dhiibne nama? Siin qaburee. Ana fa'aa harkaa ijaanuun arguun feesu. Namitti siirii namitti itti hojjette kaana jibbisiiftu. Kalas callisin tuutu sinuu wayisin dhoytu callisii taa'ee inni fiddatee miti. Gaddiisi. Gaddiisire. ويا ربي غير ويا ربي غير مالتا ويا ربي غير يا سادة أبليت دي مالتا
Maalin si godhen? Maal taateeti? Wayyaa rabbii. Wayyaa rabbii. Saad maal taate? Wayyaa rabbii kiyya meel kamiinta? Wayyaa rabbii maal taate? Wayyaa rabbii kiyya. Yaaddo. Wayyaa rabbii kiyya kamiinta? Wayyaa rabbii kiyya paleetu kiyya na jeesan ani maaliin balleessa wayyaa rabbii kiyya. Yaa saata. Yaa paleetu kiyya na jeesan. Wanita. Wayyaa rabbii kiyya niti way duraanin bira na dhiisteen deemin siin jee beekaa akkana waliin nu goote. Sayin maa mana akmaa geessitee fiddeeti. Barsa wasiitiin akkana duutura mana akmaa geessite. Haaduu ture jaartiin ta'e tura jeeftee kaatee bara haaduu ture kana maa mana akmaa geessite. Ajjecha isiin ajjeefte sana naa isii ajjeesse. Intal maan irraa feeta? Maanis irraa fadhu siin garsiisa. Kamitu ni yaaddo? Nagaddiisi magaddu. Barsaatiin ajjeeftee kaatee. Sababa isiittiin beekee bara. Maaltu isiin si garee amantaa isiin dhukkubaa beekama kala. Haaduutu dhukkubuu miti. Amma waan irratti naamsii walii galee jira. Ta'i. Amma walii galee miti. Wajjin ta'e akka nagayaan kaatee kara mana keetii galu. Jaatiin fi natiitiin biratti eenyu? Yala yaa. Anas rasiida kan jaabilu. Ammas ni jirta. Hoo kun lakkoofsa sammuu keessa qabdaami. Si beekame. Hoo itti dafi. Dafika. Tun maali isiin? Eessa deemte? Dhiisi. Annama akka keetii kan fa'aa akkatti hin gaggabsaa taa'e adabaddu jiin. Waa'ee kiyyaan beektutti. Mee callisamatti. Aloo waan biraan irraa feete malee si dubbaddu. Aloo assalaamu alaikum. Nagaa yaa booduutti hin jira uummata tokkoon ajjeesu jiraati. Siiri sanarraa irraa hiikimee micoo sanirraa. Haajaan tiyya maal naa baati uummata tokkoon ajjeesu jiraati narraa irraa hiikimee. Ati callisi. Hello. Amma akkam jettaree akkanarraa irraa hiituun fedha uummanni ajjeesu jirani. Nah, lahan orang beekon ni. Haajaan waa duraan taatee bara amma ajjeesu jiranii akka irraa hiituun fedhan jee. Dalagaan teeta dhugaati irraa hiikuun fedhaa amma irraan irraa hiikin jee bar. Waan kiyya qopheessite. Kuma harkaan qabu 500 sii kannaa irraan irraa hiiki yaaboo. Kuman qabu 500 qabaan irraa irraa hiiki. Waan jimaatuun geessu yaani anko 500 qaba gaa uummanni na ajjeesu jiranii. Wayyee.
akka nama biraa ajjeeftuuf hin sii godhe egaa duraan akkasumaaf naa goote ammoo dadhabee gartee uummanni tumaniiti mana natti cufanii na tumuu jiranii. Beekee akka orjinaala akka naa goote beekee amma narraa raayee 500 siif hin kanna. Duba isaa hin guutan qabwani. Ati 500 naaf kannitaame. Anatti godhe sitti godhe. Qalaas ni dhageessa waan jiru. Yaqa shaytaan. Ay zertati. Laal namicha Oromoon beektooti. irra cufmeen aarsini daranuu nu didamma. Jimaa yoo afaanii fuudhee nu dubbisi kaa. Maal akka waan akkana kana waanuma akka irratti bira dheettati. As kan nime dubbisiniin siin jee baran dura. Namicha na jaarsana amma ajjeesutti hin jiraati. Anaatu ishii qabee jiraati kottuma. Kunoo lallafarraa si dhabamsiisa. Ati dubbii biraan dhalte amma maan harkaa fuudhee dubbista. As kan nime maa dubbiftaa wayi amma namichi yoo achi aare asitti lubbuun si keessaa dhabamti. Ana kaitamu. Namni moo? Namni isuma kan. Nama garaa udaaniitu achi natti aare ati lubbuu na keessa dhabamsiisa. Amma wannumti ati dubbiftuufu maali dubbitan naasirraa fixan jeemi. Itti amantee salaat. Maalirree haa ammaan namichi ganaa bilbilaa huna jalaan kaasu dhiirannaa kan nitee namatti na himtee jaa. Maalumaatu arrabsi siin jee maalumaatu dubbisiisu siin jee. Yoo inni achi natti aare anasii lubbuu na keessaa Si keessaa kun. ilmi namaa ka garaa udaanii moo? Amma hayyee ganaa bilbiluma kiyyaa huna jalaan kaasu akkam goota hayyee. Na jalaan kaasu. Mana beeyta mana. Manan beeya. Mana isaa beeyta. Mana isaa waraanaa eega mana akkanuma namni seenu seete. Waraana shayxaanaati. Seeraan ala abbaan tokko seenuu hin danda'u. Waraanuma sirriiti moo waraana shayxaanaati? Waraana isaati. Maa waraana shayxaanaati? Shayxaanaati. Ka isaati. Waanuma tokko haa nu godhu. Waanuma tokko. Bar waan akkas seenuu dandeessuu miti hin jee achi lip jettee hafta ulaa duratti. Amman tana laa takka lama natti hin godhin. Amma takka lama natti hin godhin dubbii kee. Dhagee. Dubbii hin barbaadu dubbii kanaan. Dhageessee mi namichi 500 didee jira. Kuma qabdaas kan. Kuma qabdaas kan. Kuma qabdaa. Qabdaa dormaal. Maallaqa kuma takka yoo qabaatte lafa kaayin jirraan si hiisisa. 500 illee didee jira. 500 yoo nakkan ta'e jeeti duraan. Maaliif hin qoosa? Anaa isitti hidhe irraanaa hiik. Sabbaa kiyyaan fida asitti baatiin eegana cafaqu jirta kan hin deemee dalagu. Duun barbaada na ajjeeste maaltu hafe? Duute. Maaltu hafe? Garuu lubbuun si keessatti hafee jira. Akka irra deebitee lammaffaan duune bakka seentee as teessee bilbilattee takkaayyuu. As seenee waan takka hin bilbiladhu maali hawaalaan dallaalaa harka seenetiin hawaalaa buufadhaa kan hin bilbilatte. Fira takka suudii sin qabu bakka takkaa sin qabu. Firumaa hin qabu. Duraan firaan qabu jenne? Yoo min jedhe. Firaan qabu jenne? Ayyee biyya bilbili. Biyyattiin maa bilbila? Na ajjeessa malee biyyattiin bilbila. Ati anumatti hin dubbatin mee? Isiin tun akkan dubbannetti dubbadhu. Anna beeyti moo isiin maali sila maal keeti? Isiin tun akkanatti hin dubbanne dhageessi. Maal balleessee anumatti dubbachuu hin qabdu maal keeti isiin? Maal keeti isiin? Naa himee maal keeti? Oromoo. Khalaas anarraa maal feeti? Anarraa maal feeti? Anaaf si dhimma olii qaba malee namni sadaffaan jidduu seenee immoo waan takka akkan hin goone ni beeyti. Sadaffaan seenuu qabu. Waa'ee nan godhus ni beeyti. Oromoo guutuu walii qabee fideeyye. Nan dhayinan. Akka nan dhoyinayye. Gallakkisa. Gallakkisayye. Hayyee gallakkisa. Akka harkaan nan tuyin. Harkaan akka nan tuyin. Ammas mana yaalatti hin deebiin. Mana yaalaa silatti mana deebistaa bara. Waan fayyeessi fakkaata. Waan fayyeessi fakkaata itti na deebisa mana yaalaa. Kanaafuu dammas hin deebisu. Haa nan deebistu. Haakimni deebisi siin jaan. Haakimni garuu ganama deebisi siin jaan.
Kalata qabdaa barate. Dhageessani kalata qaba. boru ganama fidii siin jaan. Asinatti duuti. Dhageesse Haaduu jee barbaachisaa deeman. Maal fideeni? boru ganama deebisiin jaa kimni. Dilmee takka sana asittiin dhufee jooraan. Asiin na waraana. Dilmee takkitti asittiin jooraan. Hilmaasiitu asiin na waraana. Deem harree waraani deemiti. Inuma dhufe inni inuma. Doktora narratti ta'uu barbaadda ammas deebite. Amma maal hojjetu masii? Kuma fidin maallaqa kuma akkan irraa Kuma- ta'uu barbaadda. Kuma isaa fidan. Kalaas ree maal irraa barbaadda? Nama kan guddatin kana. An lallabuu hin danda'u na dhukkubu jira. Eh? Kalaas itti ni. Amma dhageessa ganna lakkisiin deema. Yookaan kumaas kanni irraa hin siyyeeka. San ta'uu baate inni hin deemu. Inni nama kaan na fiddee garteemi hundi quban laatuuf hin jirtuan. Yookaan naaf namas walitti dhiise akkan godhu ni agarta. Shaantaas kanneen shaantaa kana akka niiti. Sirraa achi kaayetiin akkatti nama gootu jiraala. Sitti meen jira bar dubbii irraa dhumaa amma. Ganna lakkisiin hin deemaan. Eessa deemti? Nin galaree mana kiyyatti eessatti hin deemu. Hanqa namichi sun as mana kana dhufee Hinumaa namichi asii dhufee saadaatti namichi nama namni itti dhaqu malee nama jala deddeemee mana namatti dhaqu miti bara. Namicha kana qalbii see ta'eeti mangistii namaati nama bakkatti namni itti dhaqu inni. mangistii Bakkatti itti dhaqan malee namatti hin dhufu inni mana namarra deemee. biyyiidha. Abiyyiidha. Mangistii Maali abiyyiin? kiyyaa miti seeti malee. Ayyoo ka shayxaanaati. Itti deebisi maal? Hoo Maal? deebisi maal? Hin kaasu gana. Itti deebisi. Itti yoon deebisee hin kaasu. Kootuu kaasu. lubbuu na baasuu jira. Amma siin baasan lubbuu tara beekadhu. Hin kaasu hin jeebar. Ati dubbistee hinumaa bilbila kaasa. Lubbuu kana siin baasan. An lubbuu tiyya bar irraa ka'ee hin jira. Itti deebisi. Lubbuu tiyya irraa ka'ee. Lubbuu sirraa haatanii sireeti. Aywa. Kalaas lubbuu tiyya irraa ka'ee hin jira. Daawwattoota hordoftoota keenyaa dhuguma namicha dubbisnee jirra dubbistee jirti namichi dolaara kuma yoonaa kennite irraan biyya keenya kunuun namichi naarraa dhageessanii jirtanii isiin tunillee akka namtichi kun saadarraa kun barbaada kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa viidiyoo biraatti namoota seenutti nagaatti